Waaqa irratti badhaadhummaa qabaadhu. Wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 21. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ መቃ ኢልማ መቃ አፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አሜን። ከበጀምቶታ ጃለታምቶታ ማቲ ዋቀዮ ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam biyya keessa biyya alaa teessanii sagaleen waaqayyoo kun kan isin qaqqabaa jiru hundumti keessaniyyuu maqaa waaqayyootiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Hin dhaga'amu ammallee sagaleen keessan akkam turtanii akkamiin sa'aatii kana eegdanii? Galanni horii isaa galateeffamuun amala isaa kan ta'e maqaan waaqa keenya uumaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos kan ulfaateef kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamne kan biraa hin hafne, bira hafteellee kan hin beekne, bira hambisuunis kan nuuf hin malle maqaan haadha keenya dubroo maariyaam kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Akkasuma ergamoota waaqayyoo toloota waaqayyoo qulqulloota akka aangoo waaqni isaaniif kenneen maqaan isaaniis kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa maatii waaqayyoo guyyaa har'aa jecha sagalee waaqayyoo waliin ilaalla. Waaqayyoo hunduma keenya nu haa barsiifatu. Innis maal jedha? Waaqa irratti badhaadhummaa qabaadhu duun jedha. Innis wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 21 irraa kan argannudha jechuudha. Egaa maatii waaqayyoo waaqa irratti badhaadhummaa qabaadhu kan jedhe eenyu laata? Eenyuuf immoo dubbatame laata? Jenneeti waliin ilaalla. Waaqayyoo hunduma keenya nu haa barsiifatu. Egaa maatii waaqayyoo waaqa irratti badhaadhummaa qabaadhu kan jedhe waaqa uumaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosidha. Ilma dubroo maariyaamitu akkana jedhe. Innis kan inni dubbateef eenyuuf laata jennee yoo ilaalle wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 kaasee hanga 21tti bal'inaan kan argannu ta'a. Innis maal jedha laata? Dargaggeessa sooressa tokkotu turee jedha. Dargaggeessi kun immoo maal akka jedhu waliin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu haa barsiifatu. Egaa maatii waaqayyoo dargaggeessi kunis maal jedha laata jennee yoo ilaalle, yaa barsiisaa, jireenya bara baraa qabaachuuf, jireenya bara baraa argachuuf, mootummaa kee dhaaluuf maal gochuun haa wayya ittiin jedhe. Maal gochuun qaba jedhe. Maal yoon godhen kana argadha jedhe. Yeroo kanatti namichi kun qabeenyaa isaatiin dargaggeessi kun of ga'aadha. Jireenya isaatiin ol of qabee guutuudha ofiin kan jedhudha jechuudha. Yeroo kana namichi kanaan waa'ee isaa kanarratti Iyesuus Kiristoos maal jedha laata jennee waliin ilaalla. Iyesuus Kiristoos ilmi dubroo maariyaam immoo waa'ee hojii gaarii maaliif na gaafattaa? Isa tokkicha sanatu gaariidha. Jireenya sanatti galuun yoo feete yoo barbaadde garuu abboommota koo eegittiin jedhe. Yoo jireenya sana barbaadde, yoo mootummaa koo barbaadde, yoo jireenya bara baraa argachuu barbaadde abboommota koo eegittiin jedhe. Lala maatii waaqayyoo gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos har'as maal nuun jedha? Abboommota koo eeginuun jechaa jira. Abboommota isaa eegnu. Yoo abboommi isaa eegne jireenya bara baraa arganna. Eegne mootummaa waaqayyoo arganna. Mootummaa isaa dhaalla. Waaqayyo dhaaltu mootummaa isaa hunduma keenya nu haa taasifatu. Egaa maatii waaqayyoo kanarratti dargaggeessichi maal jedha? Abboommota isaa kam erga jedheeni? Abboommoonni keessa kamidha? Abboommiin kee kami laata jedheetti gaafate. Laalaa yaa kiristaanota, yeroo kana Yesuus immoo deebisee
abboommota isa kam jennaan Iyyasuus immoo hin ejjin hin hatin sobaan dhugaan bayinii hin sagaagalini haadhaaf abbaa kee kabaji jechuudhaan itti dubbate. Kanarratti namaaf ulfina kenni hangafa keef ulfina kenni nama akka mataa keetitti jaalladhu ittiin jedhe jechuudhaan deebise. Yeroo kana dargaggeessichis maal jedhe? Kana hundumaayyuu ilaalaa kana hundumaayyuu raawwadheera egaa amma maaltu natti hir'ate ittiin jedhe. Ilaalaa maatii Waaqayyo maaltu natti hir'ate kana hoo raawwadheera mootummaa kee dhaaluuf maaltu natti hir'ate jedhee gaafate. Ilaalaa Waaqayyo yaada laphee namaa ni beeka moo hin beeku? Beeka. Keessa yaada namaa qoratee kan beeku Yesuus Kiristoos hundumaa ni beeka. Yeroo kana namichi kun maalidha? Of ga'aadha. Maalin jedhe? Of ga'aadha. Qabeenyaa isaatiin ol of qabaadha. Qabeenyaa isaatiin addunyaa kana irratti beekamaadha. Yeroo kana Yesuus Kiristoos maal jedheeni? Egaa kan sitti hir'atee jiru qabeenyaa kee deemii gurgurii. Qabeenyaa kee gurguriiti kan dhabeef laadhu hiyyeessaaf laadhu. Hiyyeessaa yoo laatte dhugumatti mootummaa koo ni dhaalta ittiin jedhe. Yeroo kanatti Yesuus raawwattee guutuu ta'uu yoo feete dhaqi qabeenyaa kee gurgurii hiyyeessaaf laadhu ittiin jedhe. Warra deegeef, warra hiyyeessaaf, warra beela'eef, warra dhabeef laadhu ittiin jedhe. Kanarratti waaqa irratti yoo kana goote badhaadhummaa ni qabaatta. Kottuuti ana duukaa bu'e ittiin jedhe. Yeroo kana dargaggeessichi suni qabeenyaa guddaadha. Qabeenyaadhaan qaba waan ta'eef dubbii kana yeroo dhaga'u ni gadde gara duubaatti deebi'e biraachi baqate. Laalaa har'as baay'een keenya qabeenyaa qabna jennee yeroo ol of qabnu yeroo of tuullu baay'een keenya ni mul'ata jechuudha. Kanaaf qabeenyaan keenya suni maali? Qabeenyaan nuti qabnu bordaaraadha, borraammoodha. Lala ani iyyuu raammoodha ofiin jechuu qabna akka abbaa keenya Daawit. Ani raammoodha, ani gadadamaadha, ani cubbamaadha jedhee gad of qabe abbaan keenya qulqullichi Daawit too mootii ta'ee jiru nuti yoo kana goone malee jechuudha. Egaa maatii Waaqayyo kanarratti namichi sooressi kun dudduuba deebi'e baqate. Yeroo kanatti maal jedhe gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos immoo Waaqayyo kana nu haa oolchu malee. Yeroo kana Yesuus immoo bartoota isaatiin ani dhuguma isiniin jedha. Ilaalaa isinittan hima sooressi mootummaa Waaqayyo galuun baay'ee rakkisaadha jedhe, baay'ee ulfaataadha jedhe. Maaliif? Qabeenyaa isaatiif bakka kenna. Waaqayyoof bakka kennuu dhiisee qabeenyaa isaatiif bakka kenna jechuudha. Waaqayyoof iddoo kennuu dhiiseeti qabeenyaa isaa ol of qaba. Qabeenyaan isaa Waaqa isaati waan ta'eef. Ilaalaa yeroo kanatti maal jedheeni? Dhugumaan isinitti hima sooressi mootummaa Waaqayyo galuun rakkisaadha jedhe. Ammas isinittan hima. Ilaalaa irra deebi'e ammas isinittan hima sooressi tokko mootummaa Waaqayyo galuurraa gaalli qaawwaa lilmoo keessa ba'uutu salphata jedhe. Ilaalaa maatii Waaqayyo gaalaan masheen geessuun agartu. Lilmoon immoo baay'ee xiqqoodha qa'aan isaa. Lilmoo qa'aa xiqqoo kana keessa gaala guddaa kana ba'uutu salphata jedhe. Kana jechuun maatii Waaqayyo sooressi qabeenyaa isaatiin erga ol of qabe. Sooressi qabeenyaa isaa Waaqa isaa erga godhatee Waaqayyoon hin beeku waan ta'eef baay'ee rakkisaadha, baay'ee ulfaata jechuudhaan barsiise jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyo kan rakkate gargaarru, kan beela'e beela baasnu, kan dheebote yoo beela baasne, kan hiyyeessa ta'e kan yoo hiyyeessa gargaarre kana yoo goone Waaqarraa eebba arganna. Akkuma namicha kanaatti yoo hiyyeessa gargaaruu dhiisne, yoo qabeenyaa keenyaan ol of qabne Waaqayyo nutti gadda. Akka namicha ammaa kana taana jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya haa barbaadu.
nu haa baraaru, hunduma keenya nu haa baraaru, jireenya isaatiif nu haa qopheeffatu. Egaa maatii Waaqayyoo, kanaaf gaaffii tokkoon isin gaafadha. Qabeenyaa nuti qabnu kan eenyudha? Kan keenyadha? Kan keenya miti. Kan eenyudha? Horii nuti qabnu, birrii nuti qabnu, uffata nuti qabnu kan eenyudha? Mana nuti qabna jennee har'a irratti of boonsinu, har'a irratti ol of qabnu, har'a irratti of tuullu kan eenyudha? Kan Waaqayyoodha miti. Kan Waaqayyoo erga ta'ee maal yoo gooneef reeyyeeta yoo gargaarre, kan beela'ee yoo beela baasne, kan daare yoo tuwwisne, eebba arganna malee wanti nutti hir'atu hin jiru. Jira hin jiru. Eebba bara bara arganna, mootummaa Waaqayyoo galuuf qophoofna. Waaqayyoo mootummaa isaatiif hunduma keenya nu haa qopheeffatu. Egaa maatii Waaqayyoo, kanaaf hojii gaarummaa yoo goone, hojii wanta Waaqayyo jaallatu yoo raawwanne, dhugumatti eebba bara bara arganna. Waaqayyo hunduma keenyaaf eebba bara baraa nuuf haa laatu. Egaa maatii Waaqayyo kanatti aansine caqasa kan ilaallu Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:1 irraa akkana jedha. Ani dafee nan dhufa. Ilaala. Ani dafee nan dhufa. Namni tokko illee gonfoo moo'ichaa isa kan kootii si duraa akka hin fudhanneef isa qabdu jabeessiti eeginuun jedha. Egaa maatii Waaqayyoo, gonfoo nuuf kenne Waaqni keenya, uumaan keenya kan inni nuuf kenne yoo eegganne, kan inni godhaa jedhe yoo goone, dhugumatti gaafa murtee sana jireenya arganna. Jireenya arganna mitire, jireenya arganna. Mootummaa isaatiif qophoofna. Waaqayyoos murteetti gaafa murtee sana mucaa koo nuun jedha. Mucaa koo gara kootti kottu nuun jedha. Warri hamaa raawwatanii, warri badiif tattaaffatan immoo diinni keenya Saaxinaa'el yookaan Daabiloos mucaa koottiin jedha. Mucaa Daabiloos ta'uu jalaa Waaqayyo hunduma keenya nu haa baraaru. Egaa kanarratti dafee dhufa Waaqni keenya. Yeroo dhufutti akka nun qaanessineef, akka nuti hin salphanneef amma jabeessinee eeggannu ka. Amma jabeessinee haa dhaabannu ka. Hundee jabaadhaan, hundee cimaadhaan yoo dhaabanne, bakka jirrutti yoo dhaabanne, kan beela'e beela yoo baasne, kan daare yoo tuwwisne, kan rakkate yoo gargaarre, dhugumatti eebba arganna. Eebba nuti argannu immoo eebba bara baraadha. Eebba yoomiyyuu nu fuulduraa fuudhamuu hin dandeenye. Namni tokko nu fuulduraa fudhachuu hin danda'u mitire. Kan Waaqni nuuf kaa'e namni biraan fuudhachuu hin danda'u. Waaqayyoomatu nuuf kenne. Isanni nuuf kenne sana ammoo yoo eeggannedha kan jireenya argannu jechuudha. Waaqayyo jireenya bara baraaf hunduma keenya nu haa qopheeffatu. Egaa maatii Waaqayyoo, gonfoon sun kamidha laata? Ittiin haa jiraannu. Gooftaan keenya dafee nan dhufa nuun jedhaa jira. Har'as qophaa'oo haa taanu. Isatti haa amannu. Isatti haa jiraannu. Mee gaaffiin isin gaafadha. Namni guyyaa dhufaatii Waaqayyoo beeku yoo jiraate dhugaa jira hin jiru. Maaliif? Waaqayyo gooftaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos akkas jedheera. Abbaatu beeka, ana miti. Ergamoonni yoo hin beekani jedhe guyyaa dhufaatii Waaqayyo har'a addunyaan guyyaan dhufaatii Waaqayyo boriidhaaf ta'an jedheetu addunyaa bujaajessaa jira. Fudhachuun qabnu nuti immoo jechuudha. Kanaaf dhugaadhaan amanneerra. Dhugumatti guyyaan dhufaatii Waaqayyo hin beekamu. Har'a ta'uu danda'a, amma ta'uu danda'a, bor ta'uu danda'a, hin beeknu. Dingata dhufa waan ta'eef waan nuti immoo qophaa'uu ta'uu qabna jechuudha. Waaqni hunduma keenya nu haa qopheeffatu. Egaa inni biraan immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:8 irraa yoo ilaalle, ani hojii kee ilaala. Ani maal kee? Ani hojii kee beeka. Ati humna xiqqoo qabda. Ilaala, humna xiqqoo qabda. Garuu dubbii koo eegdeetta. Maqaa koos hin ganne. Kunoo ani balbala banamaa fuula kee duraa siif kenneera.
ittiin jedhe. Yeroo kana har'as nuunis waaqayyo gooftaan keenya balbala banamaa nuuf kenneera. Nuti garuu yoo jabeessinee eegganne dhugumatti jireenya arganna. Egaa kanarratti namni cufuu hin danda'u numatu ofitti cufaa jira jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya qulqulluu ta'e qulqulluu godhee nu uume gaafa nu uume. Nuti garuu cubbuudhaaf xureesse, nuti of balleesse, nuti ofitti murteesse, nuti of balleesse, nuti ofitti cufe balbala banamaa sana jechuudha. Kanaaf cubbuu keenya ofitti cufne sana haa qulqulloofnu, cubbuurraa haa deebinu, hojii dabaarraa haa deebinu, hojii gaarummaa haa goonu, wanna gaarii gochuudhaaf haa tattaafannu. Hojii gaarummaa yoo goone dhugumatti eebba bara baraa arganna, dhugumatti jireenya bara baraa arganna. Waaqayyo jireenya bara baraatiif hunduma keenya nu haa qopheeffatu. Egaa kanaaf abboommii isaa diiguudhaani, hojii dabaa raawwachuudhaani numatu jireenya keenyatti ofitti cufaa jira. Numatu ofitti cufe, numatu ofitti balleesse. Hadeebinu kaa hingaa hadeebinu gara waaqayyootti hadeebinu. Har'adha guyyaan fayyina, har'a keessaa ammoo amma yerootti gara isaatti deebinu qalbii jijjiirran, cubbuurraa qulloofnu, mootummaa isaatiif haa qophoofnu. Maatii waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dhaloonni har'aa yeroo ilaallu yeroo sagaleen waaqayyoo barsiifamu nagaa hin dhaggeeffata. Garuu immoo hojiin isaa dudduuba isaatiin maal yoo jenne keessatti dargaggoonnii fi dargaggeettiin hojii dabaa raawwachuudhaaf ariifatu. Kanaaf amma bakka yeroochiin hin ga'a hojii gaarummaa gochuuf haa ariifannu. Hin ga'a hojiin cubbuu, hin ga'a hojiin badaan, hin ga'a waan hamaa raawwachuun, hin ga'a jennee tuffannee gara waaqayyootti deebi'uu qabna. Waaqayyo gara isaatti hunduma keenya nu haa deebifatu. Kanaaf maatii waaqayyo gara isaatti haa deebinu, isa faana haa jiraannu. Isarratti isa faana yoo jiraan eebba bara baraa arganna. Maqaa waaqayyo kan waamu, maqaa waaqayyootti kan amanu hin badu, yoomiyyuu hin jiraata. Abboommii isaa kan eege. Kanaaf isatti amannu ka, isatti haa jiraannu ka, isatti isa amannu ka, sagalee waaqayyoo wajjin haa jiraannu ka. Sagalee waaqayyoo wajjin yoo jiraan eebba bara baraa arganna. Waaqayyo sagalee isaatiin nu haa jiraachifatu. Waaqayyo uumama hunda keessaa nu filateera. Waaqayyo uumama hunda keessaa sanyii addaam hundumaa filateera, nu fo'eera. Ammas hunduma keenya nu haa jiraachifatu. Waaqayyo yaada laphee keenya, yaada hunduma keenya nuuf haa qulleessu. Waaqayyo yaada laphee keenya hunduma keenyaaf nuuf haa banu. Har'a dhageenye hojiitti jijjiiruu qabna. Har'a dhageenye hojiidhaan deebisuu qabna. Erga duune yookaas erga boqonnee qalbii jijjiirranna yookaas immoo gara waaqayyootti hin deebi'a jechuu hin danda'amu. Har'adha deebi'uun, har'adha gara isaatti deebi'uunis. Yoo har'a gara isaatti deebine waaqayyo gara keenyatti deebi'a. Gaafa sana gaafa murtee sana immoo hojii gaarummaa keenya nuuf lakkaa'eeti bakka qulqulleetti Yerusaalem jannata nuuf kenna jechuudha. Waaqayyo jannata qulqulleettiidhaaf hunduma keenya nu haa geessisu. Egaa guyyaa murtee sanaaf galaa haa qopheeffannu. Galaa haa qopheeffannu. Gaafa murtee sanaa naaf dhiisi jennee boo'oo wawwaachuu hin dandeenyu. Yoo boonyes yoo waannes guyyicha sana wanti nuuf ta'u hin jiru. Har'a yoo qophoofne malee, har'a galaa xiqqoo yoo qabaanne malee gaafa sana naaf dhiisi jennee dhiyaachuu hin dandeenyu. Kanaaf dugda koo garaa koo jechuu hin dandeenyu gaafa sana jechuudha. Kanaaf har'uma haa qulloofnu, haa deebinu, sababa dhiyeessuu hin dandeenyu. Ammadha, har'a keessaa amma haa deebinu, gara waaqayyootti haa deebinu. Waaqayyo hunduma keenya gara isaatti nuuf haa deebisu. Egaa waaqayyo hunda keenyaaf laphee qulqulluu nuuf haa bannu, nuuf haa kennu. Gaaffii tokkoon isin gaafadha. Lakkoofsi hundaa meeqarraa jalqaba? Lakkoofsi hundaa meeqarraa jalqaba? Lakkoofsi meeqatti immoo xumurama? Kana jechuudha. Gaaffiidha kuni. Seenaa gabaabduu waliin ilaallee kaanee barumsa keenya guyyaa irraa gabaabsinee xumurra jechuudha. Lakkoofsi yeroo jalqabaatiif lakkoofsi meeqa ture? Lakkoofsi meeqarraa ka'a kanan jedheef zeeroodha.
zeeroorraa eegala. Meeqatti xumurama yeroo duraatiif jechuudha. Lakkoofsa sagalidha. Yeroo kana lakkoofsi sagal lakkoofsi 8 asii gadi lakkoofsi 9 8 eeguu gadi kabalu. Lakkoofsi 8 immoo 7 gadi kabalti. Lakkoofsi 7 immoo 6 kabalti gadi cunqursiti. Lakkoofsi 6 immoo 5 immoo 4 immoo 3 immoo 2 immoo 1 gadi kabalti. Yeroo kana cunqursaan amma kana gadi kaballaan amma kana cunqursaan gadi dhiphisuun amma kana dhaqee meeqa irratti ol ga'e? Tokko irratti ol ga'e. Yeroo kana hundumtuu ofirra dabarsanii tokko irratti ol ga'e. Tokko baay'ee cunqurfamti. Tokko baay'ee deebamti. Tokko baay'ee ari'atamti. Garuu iddoo irratti hin qabdu. Tokko immoo zeeroo kabaluuf jettee zeeroo dadhabde. Maaliif? Zeeroof tokko adda waan ta'eef zeeroon gadi jallaadha. Yeroo kana zeeroon duwwaadha waan bakka kamiyyuu kan hin jirredha. Yeroo kana zeeroo kabalti. Zeeroo kabaluu hin dandeessu. Yeroo kanatti amma yoomittanii zeeroon maal jette? Amma yoomittan qofaa jiraadha. Amma yoomittanii ollaa malee jiraadhaa jetti. Ilaalaa. Lakkoofsa tokko immoo amma yoomitti ba'aan amma kanarra tuulama. Amma yoomittan cunqurfamaanii jetti. Yeroo kana kottu walii gallaa jedhanii mari'atanii. Waliin mari'atanii. Gaafa waliin mari'atanii zeeroon tokko dhaqiitii taa'e dura jetteeni. Dhaqiitii taa'een immoo dudduubaan dhufaa jetti. An dudduubaan dhufa booda dhatila waan ta'eef uumaan qabu. Sitti maxxaneetanii jiraadha jettee. Yeroo kanatti eeshi jedhee tokko dhaqee taa'e. Zeeroo eeguu dabalamu meeqa ta'e? 10 ta'e. Alana ofii isaanii dhaawwatii gadi 9tti dabalaman. Sagaleen gadi kabaluutti ka'anii alana hundi ol ta'anii. Yeroo kana walii galuudhaan akkas ta'e jechuudha. Egaa maatii waaqayyoo irraa waa hedduu baranna. Jaalala yoo uumne malee jibbi deemee gaafa cunqurfame gaafa ari'atame jedhu inni ari'atame sun booda irra oola. Waaqayyo isa jala jiru irra oolcha. Waaqayyo isa booda jiru dura godha. Injijjiira jechuudha seenaa dhala namaa akkattiin. Har'aas seenaa hundumaa keenyaa waaqni abbaa keenya nuuf haa jijjiiru. Egaa maatii waaqayyoo barumsi keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurra galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u uumaa keenya. Fayyisaa keenya madaana lamiif galannee haa ta'u jecha deessoo haadha isaa dubroo maariyaam maqaan ishee kan ulfaatu kan kabajame nuuf haa ta'u ergamoota waaqayyoo toloota qulqulloota hundumaa kennaaf hangotaan maqaan isaanii kan ulfaatu kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa maatii waaqayyoo barumsa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurreerra badhaadhummaa waaqarratti badhaadhummaa qabaadhu. Wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 27 21 16 kaanee hanga 27tti immoo bal'inaan kan ilaaluudha jechuudha. Waaqa kakaasee jalqabsiisee mursiisee galannaa ta'u hanga bara baraatti amee. Egaa badhaadhummaa waaqarratti haa qabaannu jedha. Galatooma.